Kooriyaan kaabaa haleellaa Israa'eel fi Ameerikaan irratti raawwatan hordofuudhaan lola baajiddu galeessaa keessatti kaafamee wal qabatee biyyoota humna qabeeyyii lola kana keessatti hirmaachuu fedhan akeekkachiisuun dhagahame. Tigraay keessatti maallaqni baankota keessatti argamu daangeffamee jiraachuun dhaabbileen gargaarsa namummaa namoota biyya keessaa buqqa'an gargaarsa taasisaa jiran gufachaa akka jiran waajjirri qindoomina dhimmoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan damee Tigraay gabaasee jiraachuun ibsame. Pireezidaantiin mana marii waliigalaa dhimma Islaamaa Itoophiyaa Sheek Hajji Ibraahim Tufaa imbaasii Iraan magaalaa Finfinnee jirutti argamuudhaan ajjeechaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei kan isa gaddisiise ta'uu ibsee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu guyyaan irraa bitootessa 5 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un misaayila cimaa kiruuzii dhukkaasuuf yaalirra jiraachuun dhagahame. Kim Jong-un doonii waraanaa addunyaa irraa guddaa ta'e sochoosuuf yaalirra kan jiru hoggaa ta'u doonii waraanaa kun toonii 5,000 kan qabuu fi dooniin kun Chohoin akka jedhamu ibsamee jira. Dooniin kun odoo ifatti hojiitti seenin dura yaalii kana kan raawwate hoggaa ta'u Kim Jong-un mataa isaatiin yaalii kana laaluuf achitti argamuudhaan hokkoflaa daawwachuun himame. Kim Jong-un daawwannaa isaa tanarratti diinota isaatiif akeekkachiisa cimaa kan kenne yoo ta'u hojii humna galaanaa keessatti kulara hidhachiisuudhaan haala saffisaa fi gammachiisaa ta'een tarkaanfachaa jirra jechuudhaan dubbachuun dhagahame. Itti dabaluudhaan Kim Jong-un sadarkaa abbaa biyyummaa galaana waggoota 50 dabran keessatti hin argamne galmaan gahaa jira jechuudhaan haasawa biyyoota lixaa sodaa keessa galchee dubbachuun ifame. Imalli galaanaa Kooriyaan kaabaa yeroo hunda doonii irra taasiftuu kan galma hin geenye hoggaa ta'u bara dabre caamsaa bara 2025 keessa dooniin guddaa wal fakkaatu kan biraa furguggisuuf odoo yaalirra jiranii garagalee kufuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u yeroo sanitti Kim Jong-un taatee kana yakkaa fi dogannoo guddaadha jechuudhaan miira aarii keessa galuun ni yaadatama. Taateen sun qaama doonii san baay'ee kan miidhe hoggaa ta'u amma garuu duubatti deebi'uudhaan taatee san hunda dandamachuudhaan doonii waraanaa haaraa hojjechuuf deebi'ee yaalii biraa taasisaa jiraachuu mul'ate. Dorgommii hidhannoo kana hunda jidduutti Kim Jong-un jireenya uummata isaanii fooyyessuuf waadaa galuun ibsame. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waltajjii dhiyeenya kana taa'amte irratti diinagdee keenya guddisuu fi jireenya uummata keenyaa fooyyessuuf dirqama seenaa keenya jechuudhaan yeroo keenya sakandii tokkoof illee qisaasessuu hin qabnu jechuun dubbate. Haa ta'u malee ammallee dhiibbaa Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa dandamachuu dhabuudhaan Kooriyaan kaabaa dandeettii niikuleeraa fi waraanaa ijaaruu malee humna diinagdeetiin kan hin jirre hoggaa ta'u manni Kooriyaa hiyyummaa keessatti yeroo dhiphachaa jirtutti xiyyeeffannaan Kim Jong-un ammallee misaayila gara samiitti dhukkaasu akka ta'e ibsamee jira. Waajjirri dhaabbata gargaarsa namummaa Tigraayitti argamu ibsa baaseen dhaabbileen gargaarsa namummaa hanqina maallaqa baankota naannicharraa kan ka'e qormaata hojii isaa mudachaa jiraachuu ibsuudhaan kunis dandeettii isaanii buqqaatota biyya keessaa naannichaaf deeggarsa kennuu isaanii daangessee jiraachuu beeksise. Yeroo arjoomtonni gargaarsa namummaa irrachaa dhufe kanatti haalli jiru daran walxaxaa kan ta'e hoggaa ta'u akka televezyiiniin Tigraay gabaasetti ibsi kun kan kenname haala buqqaatota irratti marii qondaaltota Oochaa fi Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Tigraay jidduutti kibxata kaleessaa bitootessa 4 bara 2026 magaalaa Maqaleetti ta'ame irratti ta'uun ibsame. Walga'iitan irratti kan argame pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa furmaanni waaraan yoo hin argamne lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirraa buqqaanii dabalaa dhufuun rakkoo namummaa daran hambeessuu akka danda'u akeekachiise. Buqqaatonni hedduun sababa hanqina nyaataa, dawaa, bakka jireenyaa fi tajaajilaatiin akka rakkoo hamaa keessa akka jiran himuudhaan dhaabbileen gargaarsa namummaa fi miltoowwan deeggarsa isaanii cimsuu fi haalli kun osoo hin hammaatin qophii barbaachisu akka taasisan yaamicha dhiyeessuun ibsame. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa buqqaatonni gara ganda isaanii duraanitti deebi'anii jireenya isaanii deebisanii ijaaruuf duula galii walitti qabu eegalee jiraachuu beeksise. Akka hoogganaan dhaabbata gargaarsaa damee Tigraay Luukooji Piiter Jawutti dhaabbileen tokko tokko kanneen akka tajaajila gargaarsaa kaatoolikii, horee baarsaa idil addunyaa Aayirikii fi mana marii baqattoota Noorweey NRC'n hanqina maallaqaa kan salphisuuf maallaqa mootummaa federaalaa irraa argachuu jalqabullee beeksise. Hanqonni bulchiinsa ce'umsaa buqqaatotaaf furmaanni nageenya qabuu fi waaraa ta'e akka barbaachisu ibsuudhaan walgahii daayirektara kutaa Afrikaa Oochaa Keok Ono waliin taasifameen kanaan pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Amaanuel Asaffaa Bashir Indasillaaseedha rakkoo tanaaf furmaanni furtuu fi waaraan buqqaatota nagaan gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaan kunis akkaataa waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin ta'uu akka qabu dubbate. Naannichatti hanqina boba'aa, qoricha, tajaajila fi nyaataa jiraachuu kan dubbate Piiter fedhii namummaa buqqaatota guutuu fi deeggarsa qindoomina qabuu fi xiyyeeffannaan itti fufinsa qabu qooda fudhattoota irraa barbaachisaa ta'uu ibsatee jira. Sadaasa bara dabre irraa kaasee namoonni qe'ee isaaniirraa buqqan Tigraayitti miiliyoona takka qabxii takka yoo ta'an kanneen keessatti ilmaamaan ammoo 800 fi 90 takka kaambii buqqaatota 100 fi 40 keessa kan jiran ta'uun ibsame.
Pirezidaantiin mana marii waliigala dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaadha imbaasii Iraan magaalaa Finfinneetti argamuudhaan ajjechaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei isa gaddisiisuu ibse. Guyyaa irraa bitootessa 5 bara 2026 ajjeefamuun hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneitiin gaddatti dhagahame kan ibsan pirezidaantii mana marii dhimma Islaamaa Itoophiyaa imbaasii Iraan magaalaa Finfinnee jirutti argamuudhaan ajjeefamuu Ayatollah Ali Khamenei gaddatti dhagahame ibsatee jira. Ajjechaa tana kan balaaleffate pirezidaantii mana marii waliigala dhimmoota Islaamummaa kun ajjechaan Ayatollah Ali Khamenei irratti raawwatame cimsee balaaleffachuudhaan ajjechaa fi haleellaan biyyoota Islaamaa kamirratti taasifamu kamuu Islaama Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan balaaleffatu ta'uu hime. Kana malees Sheek Hajji Ibrahim Tufaa imbaasii Iraanitti argamuudhaan haleellaa kanaan gaggeessaan kun wareegamuun uummataa fi mootummaa Iraan hundaaf gadda guddaa ta'uu himuudhaan musliimonni Itoophiyaa yeroo rakkisaa kanatti obboleeyyan isaanii Iraan cinaa akka dhaabbatan mirkaneessee jira. Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ibsasaa keessatti duuti kun Iraan qofaaf odoo hin taane musliimota addunyaa maraaf khasaaraa guddaa akka ta'e ibsee jira.